akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata caamsaa bultii 25 bara 2021ti. Babaaroo tolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashamaa. Kan isan yoo ifateef turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isan hawwatu Anatiiqii Dhugaasaati. Anis anaa dhufu sanii jechaatuman muummeffannaa kuffii keenya guyyaa irraa isanitti maa yaadda. Konyaa Qellem Wallaggaa hona Yamaaloogii Walal keessatti kibxata irraa lola waraana bilisummaa Oromoo WBO loltoota Koloneel Abiyyi gidduutti ta'e hordofuun loltoonni Koloneel Abiyyi gara hawaasa nagaatti ol deebi'uudhaan hawaasa Oromoo nagaa hona Yamaaloogii Walal keessatti dararaa jiraatu irratti odeessa guutuu gara hona Yamaaloogii walitti bilbilee Oromoota lamarraa arganne dabalatee gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluun namoonni maqaa abbootii gadaa fi jaaroliin ijaaraman gara konyaa Wallootti bobba'uudhaan hawaasa Oromoo Walloo moosuudhaa fi shira isaan dalagaa jiran irratti odeessa Oromticha Walloo irraa arganne dabalatee gara magaalaa Finfinneettis bilbiluun haala hawaasni Oromoo magaalaa Finfinneef magaalota ollaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan mudataa jiran irratti odeessa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Ammas marroo lammeessituuf turtiin keessan agamaa'ee kuffii keenyaatti nu faana haa ta'u saniin jecha odeeffannoo wayitaaf qabatamaa immoo argatuu fi karaa fuula feesbuukii keenyaa Independent Oromiyaadhaa nu hordofaa. Akkasumas karaa yuutuubii keenya Independent Oromiyaaf marsariitii keenya independentoromiyaa.orgis sagantaa keenya argachuu akka dandeessan isiniif dhaamaa. Jalqaba irratti gara lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaa hona Yamaaloogii Walalitti bilbiluudhaan odeessa guutuu Oromoota lamarraa arganne wal jala isiniif dhiyeessuun kan afeettammoo waluma duraa duuba tarkaanfannaa nu faana turaa. Haalli konyaa Qellem Wallaggaa keessa jiru akkanamaadha jedhama. Guyyaa irraa kan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n konyaa Qellem Wallaggaa hona Yamaaloogii Walal keessatti tarkaanfii boonsaa loltoota Koloneel Abiyyi irratti fudhatee jira. Loltoonni Koloneel Abiyyi ammoo harcaatuu nafti ol deebitee hawaasa miidhaa jirti jedhama. Mee haaluma waliigalaa hawaasni Oromoo gamasii keessa jiru uummata Oromoof ibsiifansii bilbilee maal keessa jirtu? Naana dadara baay'eetu galbeetti. Tole iddoo kamitti gaa kun ganda kamitti? Amma rukutamtee ol deebitee warri irraa hafte hawaasa maal godhaa jirti? Miidhaanti moo ni'iiti moo attamitti dararaa jirti amma hawaasa Oromoo? Hawaasa garabdee dhiibbee qabartee hawaasa nagaa ta'e dubartoota ijoollee abbootii dararaa jirti. Warri kun maaliif hawaasa nagaa hidhannoo maleessa dararu? Maaliif dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo hin barbaadan sitti fakkaata? Egaa akkuma tuqba qabdu yeroo garaagaraatti gochaan akkasii hawaasa Oromoo irratti deddeebi'eetu gaggeeffamaa ture. Manni hawaasa Oromoo hedduun Yamaaloogii Walal gandoota garaagaraa keessaa gubateera. Oromoonni hedduun ajjeefamaniiru. Danuun immoo mana hidhaa achuma hona Yamaaloogii Walal keessa kan jiranis akka jiran odeeffataan ture. Kaan immoo garuma hona Qellem Wallaggaa hona Sayyoo magaalaa Dambidollootti kan geeffaman illee akka jirantu dubbatamaa ture. Eessa jiru amma Oromoonni achirraa qabamanii hidhaman? Achi keessattis yeroo ammaa hidhamanii kan jiran jiru? Namooti baay'een jiru. Kanaana Yamaaloogii Walal
Sekarang kita kira karena ini kita kan baru baru. Waan filannoo wal qabatu maaltu jira gara ona yamaalogii walalmee kanarraa nuuf himi. Mungkin awalnya wajah sebenarnya kita ini kan dari awalnya awal kita juga nih. Karena namanya awalnya kita tahu namanya awalnya Hayyee dhimma waraana bilisummaa Oromoo boojjabeessuu irratti ati maal jetta? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Inni kanaan dura Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu jedhan warri qabsoo karaa nagaa jedhan haala isaan mudataa jiru olumaan argaa jirra. Kanaaf Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa wala boonsuuf wooboo lubbuu jijjiirraa hin qabne kan aarsaa godhaa jiru? Isinis akka hawaasaatti wooboo waliin kan aarsaa baasaa jirtanii maal argamsiisuuf qabsaa'aa jirtu? Umatnya kerja kurang berjuang warna benar benar betul. Kalau saya ada benar benar kalau warna benar benar betul karena motor benar. Egaa jaalli kee filannoon keenya afaan qawweetii mootummaa filannu hin qabnu jechaa jira. Mee qawweedhaan hidhannoodhaan Oromoon maal argachuuf qabsaa'aa jira? Biyya isaa Oromiyaa wala boomsuudha moo Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuudha? Maaliif aarsaa lubbuuf qaamaa baasaa jirtu? Mee kanarraa nu himi. Erga biyyummaa argatee Oromoon lafa Oromoo irratti of ta'ee jiraachuudhaaf afaan qawweetiin gadi beekuu qaba Oromoon. Yaafin Oromoon gaafatee jalqabarraa qabee nama meeqatu lubbuu irratti dhabee wareegamee jira waan ta'eef yaafin nu deebi'ee jiru. Erga biyyummaan qabnu filallee alaatee jaluun keenya sababa ta'eef amma filannoo keenya gara fuula duralletti afaan qawweetiin filannaa. Waraana bilisummaa immoo lafa inni jirutti waan qabu buddeena nan gargaara. Wanta qabuun immoo rasaasni isaas anarra jira. Naatu lolchiisaa kana quba qabaatu fi afaan qawweetiin filannoo nuti jedha. Hayyee horii buligaa duraanii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti humna guddaadhaan mul'atee socho'aa hin turre. Amma waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n konyaalee kibba ba'a Oromiyaa Arsiif Baalee keessa jira. Ba'a Oromiyaa Harargee jira. Guutuutti gara lixa Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaadhaa jira. Iddoo hunda geera. Egaa Oromoon waraana isaa kana akka jabeeffatu akkuma atamma jechaa jirtu immoo ejjennoo tokko waraana bilisummaa Oromoo bira waan danda'e hundumaan akka dhaabbatuuf ati maal dhaamta Oromoofi? Oromoodhaaf ciifteen budinii yoo duraan ciifteessi bilisummaan dhiyaate ka'ii lafaa namni Oromoo taate raafteen budinii waan biraa hoo dhabde akkaayitiin isaan waraana keenya laadutti karaa dabarsii wannan Oromoodhaaf kanuma kana ta'uu baannaan Oromoon Oromoo irratti dhaggeeffannaan bilisummaan hin dhufu. Tokko taanee gadi baanee dhaabbachuu qabnaa jechuun Oromoo qaaban immoo dhaamsi biyya qabnu. Tole dhugaadhumatti ulfaadhaa sillachuu dhaamsa keessan yaada keessan kallattumaan uummata Oromoo biraan siniifan gaa tarii ati waan itti dabaltu naa afee waan jettu yoo qabaatte akka itti dabalattuuf asumaan carraa sii kenne. Hayyee ani yaadni aan qabu waraana bilisummaa Oromoo lafa inni jirutti yaaddoon isaa dhaamu duuba hin deebi'ini uummanni Oromoo dhaga'ee jira. Lafa jirbitti immoo qabsoo gamtee itti itti muddi nuti duuba jirraa akka tokkotti wanni waraana keenya qabu kanuma itti fufi ana bifi booda jiraa jeetii dhaanta kana waraana keenya lunaadhaan. Kan amma dhageessan kun gara lixa Oromiyaa Konyaa Qellem Wallaggaa Hona Yamaalogii walalitti bilbiluudhaan lola kibxata irraa waraana bilisummaa Oromoo WBOf loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfaman gidduutti raawwatee fi loltoonni Koloneel Abiyyi erga waraana bilisummaa Oromoo WBO'n aleelamanii booda kan irraa hafan gara gandeen Hona Yamaalogii wal garaagaraatti bobba'uun hawaasa Oromoo dararaa jiraatu irratti odeessa arganneef dhimma galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaadaaf dhaamsa Oromoota lamarraa argannee saniif dhiyeessineedha. Kanatti aansuudhaan immoo gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan dhimma namoonni maqaa abbootii gadaaf jaaroliidhaan socho'an shira hawaasa Oromoo Walloo irratti deemsisuuf gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bobba'an irratti odeessa guutuu arganne siniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Guyyaa lamaan kana namoonni maqaa abbootii gadaan deemanii fi qondaaltonni mootummaa bilchiginnaadhaa hawaasa Oromoo erga rukutamuu jalqabe kunoo baatee hedduu lakkoofsise reefuu gargaarra jedhaniitu gara Walloo deemaniin dhaga'e. Warri kun ammallee gargaarsa dhugaatti Oromoo gargaaruuf osoo hin taane jaarsummaa shiraa san milkeessuuf akka waan Oromoof dirmatanii fakkeessuuf dhaqan jedhama.
Mee waan kanarraa nuu himi eenyu fa'aa kan dhufe godina Walloo eessa fa'aa dhaqa warri kuni? Duraan dursee yoon kee magaalaa Kamisee kan dhufanii warra dhufan keessaa immoo Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa immoo aktiivistii bilbilinaa kan ta'e Jaafar Ali kan Jawaasaa booddee kana gana isa kanas taasise immoo eenyu asiraaf kan jedhan kan hoogganaa biiroo kan Oromiyaan kan sunis waliin dhufanii jechaadha. Yeroo dhufan kana maal jedhanii maaliin ammoo dhufani? Akka Oromoo tokkotti bubbulleessi ta'u quuqamee dhufnedha. Nafaafajii siyaasa bilbilinaa kana oofuudhaaf dhufanii araaras immoo araara tokkisiisanii jiraatanis guddisuu fedha. Sanitti dabalataan egaa uummata Oromoo Walloo ittiin hija qabuuf jecha waan akka midhaanii fi zayita waa xiqqaa qabatanii dhufanii jedhu mee kanarraa nuu himi. Dhugaadha. Midhaan yookaan immoo kuntaalaa onnis gahee dhufa sun kan 300 caalleedha. Hawaasni Oromoo Walloo ka buqqa'e kumaatamaan lakkaa'ama warri kun midhaan kuntaala 800 silaa maal godhuuf dhufanii Oromoonni on axaa'ee keessaa buqqa'an qofti ka kumaatamaan lakkaa'aman yoo xiqqaate abbaa warra gara 10,000tu dirree irra faca'ee jira warri kun kana maaliif qabnee dhufnee jiru yoo dubbatan. Soba isaaniiti kan kana siigachuu immoo 800 dhufeedhamu kana keessa 800 shawaa kaabaa yookaan immoo kan hojii Walloolan Faataa Girdaam yookaan immoo Maajedee kan jedhamu sanii mootummaa naannoo Amaaraatti qoodamee jecha san keessa 400 qaqqabu 400 immoo jarumaa kennanii jecha. Egaa mee dubbii isaan waltajjiisan yookaan yeroo Oromoo Walloo libbaasan magaalaa Kamisee keessa dubbatan nuu kaasi Jaafar maal jedhe Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa maal jedhe Oromoon Walloo ka rukutamuu jalqabe arra miti ka duraa yoo dhiibne baatii 2 guutuu olitti aansitaniitu rukutamaa haadhamaa jirtani dhiigaa jirtan du'aa jirtani eessa turre amma dhufnee jedhu warri kun. Ayyeessaa rakkoo keessa jirta Usmaan numa beeknaa rakkoo keessan waliin yaadanis ta'u numa rakkoo hin yaadanii garuu gara uummataatiin mormii ajaa'ibaatti kan qunnameera yeroo rasaasiin irraa caamuu dhuftanii yeroonni walii dirmannee diina ofirraa qolanne yeroonni Oromoo dhiibanne sanis nuyi jiran jenne amma maal godhu dhuftanii midhaan keessan irraa nuyi kan hin qabnu garuu baay'ee sani gaddineera gadaa osoo hin taane siyaasa bilbilinaatiin kan gaaddisa godhatanii deemaa jirtanii jedhanii. Hayyee bareedaa warri kun silaati dilbata yookaan sanbata guddaa dhufammoo wiixata kaleessaa dafinoo dhufan. Sanbata. Hayyee bareedaa dhagaa akka waliigalaattoo erga isaan dhufanii deebi'anii booda hawaasni Oromoo maal jedhe shira warra kanaatti erga dammaqe ta'ee warra kana gurra laanne jechuu. Obboleessa namni qaamaan dhufe akkamiin namni keenya namni buqqee baay'eedha akkamiin kuntaal 800 nu dhufan yoo kana ofii walii kennuu numa dandeenya. Kuntaal 800 dhufeedhaan isaan keessaa immoo jaalala jara isaanii argachuudhaaf yookaan immoo farkeessiidhaaf tokkummaa amma xiqqoo warreen bilbilinaa kana keessatti Oromoo fi Amaaraa jedhamee adda bahuu yookaan karaa guyyoomsuu fi tokkummaan jedhamee agarsiisuudhaaf 400 sanii gashan gaafa Finfinnee ta'an gaafa Adaamaa ta'an kan gaafa kan hin dubbanne maal nu godhan inni jira rasaasa kam nu butanii alisa. Dhugaa guddoo nama raaja ammoo suurri tokko kan hin arge karaayyaan ittisa biyyaadhaa 2-3 cinaa dhaabbatan ammoo Oromoota Walloo fakkeessanii namoota agoo tokkotti waan akka marxoo hidhaniitu re'een gidduu dhaabbatti aktivistoonni bilxiginnaa laalii ija isaanii ilaalte warri kun garaa waliif fayyuu argitaa waan guddoo namatti toluu jedhanii dubbatu eessa bakki re'ee sana dhaabanii irratti suuraa ka'an shira kana hoo akkamiin laale hawaasni Oromoo Walloodhaa fuulduraafoo shira warra kanaa dammaqee warra Amaaraa san illee ofirraa dhowwuuf akkamitti jirame. Re'eenis kan bitame maallaqa mootummaatiin dhage kan re'ee san fidee dhaabbatu immoo firiituma nu uffannu kan uffate kaabinee guyyaarraatu kennu uummata kennee jedhama maallaqi kan dhufes baankiitu mootummaarraa dhufa re'ee abbaan bitu jara abbaan re'ee san uummati kennee jedhamu immoo isaan abbaan bukkees dhaabbatu isaanu kanuma uummanni kee qophii ajaa'ibaa jira. Hayyee dhugaadhumatti hawaasni Oromoo Walloodhaa shira warra kanaatti dammaquun guddoo nama boonsa hawaasni Oromoo balloon illee kanarraa waan guddoo barataa jedheetiin abdadha meegaa akka waliigalaatti immoo akka hawaasni Oromoo Wallootti amma yeroo ammaa itti jiru nuu himi sababni isaas warri Amaaraa kaan yookaan liyyuu ayileen sun illee qophiitti jirtii jedhama akkuma beekamu immoo yeroo jaarummaa gara tokkoon dubbatan warri kun lolaaf of qopheessu isa kanarratti waan jettu nuun jedha ammallee dhaamsa yoo qabaatte akka dhaammattuuf asumaan ireessii kenne. Ayyatii yaa'uudhaaf jiraadha Oromoon bal'aan jiraadhaan qoqqoomuu keessanii fi haalli itti jiru baay'ee rakkisa uummanni baay'een mana keessaa buqqeessuun mana argannee haala jira aduu fi roobni dhaasa jira sa'a kanatti rakkoo cimaa keessa jira halkan marfamneeshin waggaa meeqa guutuu gabrummaa Oromiyaarra caalaatu jiru gabrummaa tunurra jira gabrummaa kana qofaa keenya qolannaa jira silaaf hin qabne inni abdanne malee uummanni Oromoo bal'aan kunis ni jira jedhee nu biraan dhaabbannee kunis akka komii takkaatti akka nama Oromoo Walloo tokkotti qaba. Kan sirraa hafe yookaan immoo kan fakkaata kanaaf jechuun fadheera qophiin isaanii qophii ajaa'ibaati jarri amma booda duula takkaa jalqabanii takkaa nu cabsanii hin dhiisan
immoo awwaallee akka ajaa'ibaa qophii jiru aanaa keenya keessa aanaa torba kan keessa aanaa baatee jedhamtu keessa hin gadhiin yeroo hundee guyyaa 15 hin caalu sammatii waraqaa adda addaa barreessanii Oromoo dagaalaa musliima wallaggaa jedhanii waraqaa adda addaa nu gammachiisaa oolan wanti jarri godhan jechinaan kaasee ibsuudhaani Saamishaan Oromoota biraa jiraniif kan hin qabu yoo danda'an qarshiidhaan gargaaraa nu beeksisa innoo nuutaa sagalee nuutaa nufaa dhaabbaddaa mootummaa Oromoo qulqulluu Oromiyaa irra nu ijaaraan jedha. Ayyee ulfaadhu tarii dhumarratti qabxii tokkoon kaasuu barbaada. Innis maqaa Oromoo Walloon yeroo biyya ambaa kanatti gargaarsi walitti guuramee jedhu yeroo waltajjii garaagaraa irratti dubbatamu dhageenya. Inni kun dhagam Oromoo Walloo ga'aa jira. Yoo gargaarsi immoo maqaa Oromoo Walloon biyya alaatti guuramu kun hin ga'u ta'e maaltu falaa jetta? Attamitti hawaasni Oromoo kan biyya ambaa jiru dhugaatti Oromoof quuqama qabu akkamitti Oromoo Walloo qaqqabuu qabaallee osoo waan hojjette. Tokkoffaa abbootii amantaa irratti yeroo baay'ee abbootii amantaadhaan amma sassaabatii kan har'aarra wanti boru gaafii rabbi waan yaadachiisuuf uummanni sun amanamoo dhamanii yaaddamanii abboota amantaarraa yoo dhufuu gaariidha. Isaanirraa yoo dhufuu gaarii lammata immoo akka caasaa xiqqoos taatu akka waraana bilisummaa Oromoo ijoollee wal ijaartee bosona geessan immoo jirti. Ijoollee sanarraa yoo wanni adda addaa dhufuu sunis gaariidha. Lammata immoo haaluma mijeessamee warra biyya keessa jiru yoo ta'e gaariidha malee halluu jiru namni baay'een beekaa isa dhufnaan guutuu parsantii dhibba keessaa 30 nyaatu kanaaf kutan kan beekus malee namni dhugaadhaan tajaajilus baay'een argamu harkisa. Kun gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan shira maqaa abbootii gadaa fi jaaroliitiin hawaasa Oromoo Walloo irratti deemaa jiru irratti odeessa guutuu argannee isiniif dhiyeessineedha. Odeeffannoo wayitaaf qabatamaa argatuuf ammoo fuula Facebook Independent Oromiyaa like godhaa, follow godhaa akkasumas ammoo walii qooduudhaan hiriyoonni keessan akka odeeffannoo wayitaaf qabatamaa argatan tolchaa. Dabalataanis karaa fuula YouTube keenya Independent Oromiyaa fi karaa marsariitii keenya independentoromiyaa.org sagantaalee keenya argatuudha akka dandeessan. Sanidhaan jaallanna maa'ii irratti dhimma filannoo shiraa fi haala waliigalaa immoo hawaasni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo saniidhaa mudataa jiru irratti odeessa qabatamaa fi marii gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinneetti bilbiluun miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin tolfanne isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadhaa. Akkuma liinuu quba qabnu Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii giddugaleessa Oromiyaadhaa jiraatan rakkoo hamaa mudataa jiru. Keessumaa kanneen Konyaalee Wallaggaa dhufanii akkasumas lixa Shawaa irraa dhufanii kibba Oromiyaa irraa dhufanii waggoottan 2-3 kana haala hamaatu mudataa ture. Amma immoo akkuma Oromootti iyyuu rakkoo guddaatu jira. Dabalataan dhimma waraqaa filannoo wal qabatee haala hamaatu Oromoota magaalaa Finfinnee keessa jiran mudataa jira jedhama. Dhimmi hidhaaf ukkaamsaas akkuma jirutti itti fufee akka jirudha. Mee maal keessa jirtu? Oromoonni magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa magaalaa Finfinnee marsanii jiran keessa jiraattan. Haalli amma naannoon biyya keenya Oromiyaan keessatti Oromoonni wagaalee daddabaru kan naannoo Finfinnee keessa jiraatan haala dhageessu jira. Miidiyaan addunyaalee akkuma fakkaachaa jiru. Walumaa gala biyyi haala Itoophiyaa jiran kun ayyaanshee dhiiranaa jirti. Biyya dhiiranaa jirtu kana keessatti immoo akka ulfaatan keessumaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru. Yeroo kan caalaa kennee gabaabaran itti fufeedha. Baadiyyaadhaa kaasee hamma magaalaatti hidhaan ukkaamsaan jeechaan dararaan uummata Oromoo irra ga'aa jiru akka itti jiradha. Kana dubbatteellee xumuruudhaaf yeroo inni kan nama garuu keessumaa yeroo ammaa kana waan amma naannoo magaalaa Finfinnee keessa ta'aa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Naannoo Oromiyaa kan ta'e naannoo magaalaa Finfinnee keessa naannoo federaalaa kan jedhamu naannoo Buraayyuu Sabbataa iddoo daddaayee daddaa'e waraqaa eenyummaa dhaqaaqaa irratti kan namni gaafatamu waraqaa eenyummaa agarsiisuu amma waa'ee waraqaa eenyummaa yoo ta'e amma naanni waraqaa filannoo agarsiistee sababii kan jiru taanii iddoo naatti irraan baddee keellee jettee irree damtaa bilbiinsachiisuu jaarsan jiran jaarsin jedhanii karaa guddaa irratti qalbisanii bilbiinsachiisuu Dhimma filannoo kanaan wal qabsiisee gara kutaa Oromiyaa garaagaraatti yeroo bilbilee odeeffadhu nu mootummaa filannus hin qabnu mootummaan kun duruu mootummaa Oromoo miti nu filannoon keenya qabsoo hidhannoodha hidhannoo jabeessinee waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo bira dhaabbannee biyya keenya Oromiyaa walaboonfatuuf bilisummaa keenya gonfatuudha filannoon keenyaa jedhu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa an dubbisu
Isinoo maal jettu Oromoonni magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaadhaa kan magaalaa Finfinnee marsanii jiran keessa jiraattanii haala amma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanarraa kaatanii dhimma filannoo kanarratti maal jettati? Akkuma Oromoonni akkasumas Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhachaa jiran bakkeettaa fakkaraa jiran jedhanii anis isaan keessatti tokko waan hin ta'eef filannoo waan jiran biyya kana keessatti ayee hin beeku. Inni Itoophiyaa jedhamtu kun qaaree Itoophiyaa jedhamtu kun raafuu miidhagfamtu taate haga har'aatti maqaadhaaf malee ittiin mootummaa addunyaatti heddeessuun malee filanni haqaa biyyaa ta'e inni bara koloneen Abiyyi aangoo Itoophiyaa inni baranaa kun immoo waan adda waan kolfaa biyyichaaf illee hawaasallanii adda addaa biyya kana gargaaran baay'ee waan ta'e. Kanaaf akka Oromootti muka xeeroo Oromoo keessatti kan hundeessu akkuma xeeroowwan Oromoo durumaalee Oromoo adda addaa waan dabarfataa jiran. Ini kana lalu orang tidak ini darah ulfatan ini orang raga aja tu malah orang mana orang tu mana bangsa ini rasa ini orang rasa itu darah aja kita dan ini semua orang itu kerja orang biasa ini walaupun sih darah kalan orang ada kan mungkin tahu tu kalau kan orang di negara mana dah arti darahnya kan mungkin nama arti juga orang kana selama itu ada juga orang ini orang kata orang kata betul terus sampai penting anak itu akan tidak berarti akan itu apa berani sebagai tidak boleh menghubung tidak hadir akan sedang sadar yang darah mana itu tidak akan ada karena ini lagi perang itu harapan dia semua yang lebih lagi hari nama kamu rasa nama sendiri nama sendiri kan harus kita bertanya dengan seperti nama kita ada nih karena katanya masyarakat negara ini anak serius itu yang tidak harus filmnya sana pada semua kemudian kan ini orang masih itu kemarin dengan harus dan dan masyarakat orang yang orang negara ini itu bisa mengalir sedangkan menandal main yang kita karena itu orang adalah filmnya itu anu permain orang yang ada mungkin juga yang kebayang orang itu amma aku mah dan karena dia tidak oleh sadar ada di kalagar ada di dalam dunia kan dia tadi kan berani bersama orang terkah ada karena ada itu tidak masa dari keturunan akan tidak ada tadi mereka tidak punya keturunan dan ada beberapa orang-orang lain kan secara langsung hal bagian aja sebagian ini itu orang bersama orang berani itu tidak berani kan bayin itu kain warana terbang kata ulama tahu semua warana terbang kata ulama tahu itu bayin itu pada semua ini orang kalau sekarang ada ini namanya seperti konggong karena sekarang ada yang dan ini amat sedang wabung kada ada yang juga lagi amat wabung tidak ada majur sekarang adalah ini kalau ada itu filmnya ada yang pemain Egaa filannoon Oromoodhaa hidhannoo erga ta'e hidhannoo kanaanoo Oromoon maal argatuuf kan inni qabsa'aa jiru yookaan ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo oboon lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne kan isaan aarsaa godhaa jiran maal argamsiisuuf mee kana irratti yaada kennuu qoodi? Baay'ee gaariidha namoonni baay'een maqaa yookaan immoo ayidooloogii tokkummaa jedhamu akka gaggeessinaa kun baay'ee ga'ummaa kaara Itoophiyaa kana uummata Oromoo fi uummata sabaasallammii warra kaan waliin ta'ee fedhii kan ijaarratan ta'anii humnaan ijaaran biyya humnaan ijaaran Itoophiyaa bilisummaan argatan soba. Kanaaf namoonni adeemsa akkasii qabatanii ijaaran illee achuma ergaa bu'aan hin dabarfadhu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa walaba taate hin beeku. Mirga turee ofii mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirga ofii eebbisuu mirga abbaa biyyummaa isaa Oromoon murteeffatu. Kana jechuun namoonni baay'een jecha kanaan gara biraatti maal yeroo Oromoon akkas jedhu akka waan Oromoon ofii isaati jiraate impaayera kanarraa yookiin immoo hawaasallamii biroo Oromiyaa keessa jiraataa jiran har'aa balleessee shorkeessummaa irratti dubbeessee ofii isaatii jiraachuu bakka waan sanii qabsaa'utti biratti akkasii namni tokko biyya isaa keessa jiraachuudhaaf mana isaa keessa jiraachuudhaaf dura oomisha ta'e dhabdeessuu qaba. Mirgi amma hin kabajanneef sirni ofii isaatii amma murteessanneef hammi akka biroo waliin biyya tokko keessa nagaa waanta jiraachuu hin danda'u. Hamma mirgi Oromoon kabajanneef hamma daangaan Oromoon kabajanneef hamma Oromoon hiree murteeffannaa ofii isaatiif hin murteeffannetti biyyi impaayera Itoophiyaa jedhamtu kun nagaa argachuu hin dandeessu. Sababiin isaa sabni Oromoo eenyu akka beeku addunyaan akka beeku biyya kana keessatti biyyi sadaa guddaadha. Sadaa aadaa addeensaa qabu sada beekaa baay'ee qabu sadaa guddaa waan ta'eef amma qabsoon Oromoo hinjifamuudhaan geeraranitti
biyyattiin nagaa argachuu hin dandeenye. Biyyi kun gaariirra ta'an taasifaman hundi gara nagaa jiraatan nagaa jiraachuudhaaf murteessaan Oromoon walabummaa sagantaa. Kanaaf gabaabumatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa qabachiifachuu yeroo ofii taatee fi murteessachuu kanaa dhaabachuu. Inni kun firaafis diinaafis ifa ta'uu qaba. Kan maayirratti isiniif dhiyeessine odeeffannoo qabatamaa gara magaalaa Finfinneetti bilbiluun miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkorraa arganneef dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaadaaf dhaamsa miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa hawaasa Oromoo bal'aatti dhaammateenus isan dhageessifneedha. Akka walii galaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaa hona Yamaaloogii walalitti bilbiluun odeeffannoo Oromoota lamarraa arganneef dhaammannoo Oromoonni lama dhaammatan kan isaniif dhiyeessanitti dabalataan gara kaaba Oromiyaa konyaa Walloottis bilbiluun odeessa Oromticha tokkorraa arganneef giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinneettis bilbiluu fi odeessaaf dhaamsa dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee nuu qoodee nus isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra kan har'aaf qindeeffannes armarratti obbaafneerra isan dhaggeeffattoonni keenya